Arkafuun akkam jirtu guyyaadhaa waajjira diinii kolleejjii fi hundeessaa dhaabbata Giraand Vaalii kabajamoo injiinar Miftaa Jibriil biratti argamna. Obboleessi koo na fuulduratti argitan kun immoo barattoota dheengaddaa dameewwan garaagaraa shaniin kolleejjiin Giraand Vaalii eebbisiise keessaa akka guutuu barattoota 322 keessaa qabxii 4 fiduudhaan tokkoffaa ba'e maqaan isaa Jaabiruu Abbaa Milkii Abbaa Jiruu jedhama. ITdhaan kan inni eebbifame barumsa isaa yeroo baratu bu'aa bahii hedduu dabarseeti. Akkuma viidiyoo irratti ilaaltan kana nama magaalaa Jimmaa keessatti naannoo gabaa Bishishi jedhamu keessatti gaarii cunqursuudhaan of barsiisaa turedha. Injiinar Miftaan illee anatti waan natti himaa turanii yeroo baratu akka barattoota kaanii namoonni tokko tokko yeroo dadhaban dhufanii diinii kolleejjiitii fi gaggeessitoota kolleejjii ni haasofsiisu. Isaanis deeggarsa garaagaraa godhaa turaniiru. Inni garuu ba'aadhuma sana gaarii cunqursuudhaan baratee xumure. Kolleejjiin kunis qabxii inni fide kanaa fi tattaaffii inni jireenya isaaf fooyyessuudhaaf godhe ilaaluudhaan waa wayii waadaa seenaniiruuf. Ani dhagayeera. Injiinar Miftaan immoo waan isaan jiran walumaan dhagaye. Injiinar akkam jirtu? Fayyuma. Jirra mee barataa Jaabiruu Abbaa Milkii Abbaa Jiruu kana fi qabxii inni fidee fi waan isaaf waadaa seentanii fi ergaa dabarsuu qabdan hoo jiraate hordoftoota gama TikTok Facebook keenyaatiif. Barataan Jaabir barataa collee barataa jabaa akka ta'e ittiin quba qaba. Hogga baratu akkuma barataa nama waaqa duutti barataa ture malee rakkina isaa otoo ofirraa hin mul'isin osoo deeggarsa tokko hin gaafatin semisteera irratti qabxii olaanaa galmeessuudhaan iskoolaarshiippii argatee bilisa barachuu jalqabe. Gaafa dheengadda eebbifamu 4 fideeti kan inni cufe. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti rakkina qabaattuu quba hin qabu takkaan nutti hinne waan ta'eef kanaaf barataa colleedha. Nuti immoo kana laallee qabxuma isaa irratti hundoofne beekumsa isaatiif dandeettii isaa irratti hundoofne akka inni dhaabbata keenya keessatti qacaramee hojjetu murteessineera jechuudha. Yoomirraa kaasee qacaramee hojjechuu danda'a? Gaafa eebba isaarraa kabeeti. Qacaramee hojjechuu danda'a jechuudha. Jaabiruu maal sitti dhaga'ame? Yeroo ana miirinatti dhaga'ame bira baay'ee gammachuu danda'u. Kolleejjii kanas immoo gaafa dhufee jalqaba irraa kaasee ofuma amansiisetti kan inni itti seenee hojii hojjetaa turan bara dhufee ofuma amansiisetti seenee qabxii kanaaf immoo akkan galmeessu kan naka kaase gaafa nu jalqaba dhufnee orienteeshinii nu laatamu namni qabxii olaanaa galmeessee staadhaa iskoolaarshiippii argata. Dabalataanis immoo namni xumura irrattis immoo qabxii olaanaa galmeessee akka kolleejjii kana keessatti hafu waan hin beekuuf rakkina kiyyaas akkuma ta'etti dhiibbadde kolleejjis baachaa jecha namaas dandammachaa alhamdulillah sanbata darbee qabxii afuriin eebbifameera. An jechaan jedhuun qabu isin abbaa hiyyeessaati dhaabbaticha kan hiyyeessaati. Rakkatee barachuu hin dhabinii fi rakkatee dhukkubsatee hin du'iniidhaaf dhaabbanni kun kan jiraataa jirudha waan ta'eef namni kamiyyuu dhaabbata kanatti akka inni hirmaate hojjetuu fi kabajan isaaniif qaban akkas jedhee ibsuu hin danda'u waan ta'eef guddaa galatoomaa ulfaadhaa dhalli dhala keessanii qabxiin keessanii rakkatanii hin miidhamanii jechuun hin barbaada galatooma. Injiinar bara barnootaa 2018 barattoota damee barnootaa hagamiitiin simachuuf qophooftanii galmeen eegaleera. Galmeen intiransii booda hogga mootummaan beeksisanii eegala inshaallah. Dameewwan akka faarmaasii, laaboraatoorii, narsingii, akkaawuntingii akkasumas immoo maarkeetingii animaaleezii hin barsiisna. Kanaaf barattoota cucullee akkuma isaa kana hin hambisna asitti. Isa malees immoo barattoota isaa wajjiniin qabxii olaanaa fidan 4 laafas qacarreerra isa dabalte jechuudha. Ajee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya Injiinar Miftaa Jibriil Naga'oo hundeessaa fi diiniin kolleejjiiti. Akkasumas hojii gaggeessaa walitti qabaa dhaabbata Giraand Vaalii waliigalaati. Hojii dhiiqqii hojjetaa jira Giraand Vaaliin isaanii addatti maqaa kootii maqaa hordoftoota kootiin nan galateeffadha.